Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii maastuu kootaa kan geessanuu kan biyya keessas kan biyya ambaa keessa jirtanii fi nageenyi jaalalli waaqayyo siniif haa baay'atu jecha akkasumas bakkuma jirtanitti alaabaa keenya dhagaa waaqayyo siniif haa baay'atu dhiifama. Akkasumas kan biyya ambaa keessa jirtanis kan biyya keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo haala mana keessan biita saba keessan wajjiniin akkasumas obboleewwan koo biyya ambaa keessa biyyoota garaagaraa keessatti facaatanii dhimma hojiitiif biyyoota garaagaraa keessatti facaatanii rakkina garaagaraa keessa yookiin wantoonni garaagaraa isinirra gahaa jirus akkasuma nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas immoo obboleewwan koo rakkinoonni garaagaraa irra gahaa jiranii dhimma hojiitiif biyyaa ba'anii rakkinni garaagaraa irra ga'ee lubbuu isaanii dhabaa jiru. Hundi keessanoo obboleettii keenya Dubaay irratti lubbuun ishii darbe akkasuma obboleettii keenya kana dhugaa baay'ee ulfaataadha. Maaliif jireenyi biyya ambaa baay'ee ulfaataa ta'ee jira. Ga'ee jedhee waaqayyo bichaan araarama biyya keenya nuuf haa buusu malee biyya keenya baay'ee ulfaataa ta'ee jira. Akkasumas immoo maaliif kan biyya baaniif hojjennee jijjiiramuuf malee wanta biraatiif miti. Garuu rakkinoonni garaagaraa biyya keenya gabaana nurra gahaa jira. Waaqayyo bichaan ga'ee jedhee biyya keenyaaf araara yaa buusu. Ani micoota na yeroo argu jechuudha baay'ee garaa na nyaatte. Garuu ani ishiillee hin beeku. Garuu namni jechuun baay'ee garaa nama nyaata. Kun obboleettii keenya kana baay'ee dhugaa garaa nama nyaatti jechuudha. Maaliif hojjedheen jijjiirama jettee biyya ishiitii baatee rakkinni garaagaraa yoo namarra ga'u biyya ambaa keessatti dhugaa baay'ee ulfaata. Harmeen ishii, abbaan ishii, obboleewwan ishii yoo maal jedhu ishiin nama hojjedhee jijjiirama jettee biyya ishii keessaa baatee biyya ambaa keessatti lubbuun ishii oola. Dhugaa baay'ee ulfaataadha. Dhugaa waaqayyo bichaan ga'ee jedhee biyya keenya bicha araara nuuf haa buusu. Akka biyya keenya baanettis waaqayyo biyya ambaa keessatti nu hambise. Dhugaa waaqayyo baay'ee ulfaataa ta'ee jira. Ani dhugaa yeroo tokko yeroo laalee jedhu baay'ee na dabbara jechuudha jireenyi biyya ambaa. Garuu bakkuma feetellee gammachuudhaan illee mana namaa keessa jiraattu sitti ulfaata jechuudha. Maaliif narrallee ga'inna wanta akkanaa namni akkatti ba'ee beeka malee akkatti galu hin beeku. Narra ga'inna fira kiyya tokkorra ga'inna jettee yaaduun kee hin hafu. Sababa saniif dhugaa waaqa baay'ee ulfaataa ta'ee jira. Waaqayyo bichaan ga'ee jedhee araara biyya keenyaaf isaaf buusu. Obboleewwan keenya biyya ambaa keessatti lubbuun isaanii darbaa jirus waaqayyo ga'ee jedhee obboleewwan keenyaaf araara yaa buusu. Akkasumas immoo obboleettiin keenya kunii ani garuu viidiyoo kana argee ture irratti illee hojjenne viidiyoo garuu laalee jedhee garaa na nyaate bakka. Turallee argee garaa na nyaate ammallee irra deebi'ee laalee garaa na nyaate. Michoon kun akkuma anaa hojjechuuf biyya ishiitii baatee muti maal ta'a yoo sagalee ta'eef anas boru waan irra ga'u hin beeku jechaan viidiyoo kana hojjedhe jechuudha dhugaa waaqayyo. Akkasuma immoo michoon kunii dura akkinan itti dhagayetti mana madaamitii dhukkubsattee baatee biiroo keessa osoo jirtu biiroodhaa baatee hospitaala deemtee hospitaalatti lubbuun ishii darbee jira. Kun immoo amma immoo asirratti immoo balaa gaazittirraan kan ka'e jedha laala asirratti binni kuni balaa gaazittirraanii kan ka'e lubbuun ishii darbee jira. Ani dhugaa baay'ee na ajaa'ibe. Silaa madaamii biraa baatee jirti gaaziin eeggatti. Ani dhugaa baay'ee gaafii namatti ta'a jechuudha. Namni bakka lubbuu namatti siisnu bara biyya keenyatti bartisiisaa yoo ajjeesuuf taasisiisni garaa nama nyaatti miti. Lubbuu nama akkamitti biyya ambaa keessatti akkatti lubbuun keenya bakka ittisiisuma ta'anii jechuudha. Ani beekan baay'ee ulfaataa ta'ee jira. Akkasumas obboleewwan koo hundi keessanuu suuraa ishee taambilee irratti nan hojjetadha. Obboleettii keenya kana warri gargaaruu dandeessan itti obboleewwan keenya Dubaay keessa jirtan warri dhiiraa warri gargaaruu dandeessan lubbuu ishiitiin maatii ishii biraa baatee reeffi ishii biyya isheetti deebi'ee galuudha. Akkasuma immoo akka reeffi ishii maatii ishii biratti deebi'ee galu gargaara. Kennaa waaqayyo isinii kenneen gargaara. Nama gargaaruun baay'ee guddaadha dhugaa. Lafarratti illee fudhabdan samaayii beetitti argattu. Gargaara ta'u obboleettiin keenya akka biyya ishiitti deebitee galtu ittuu warri Dubaay keessa jirtan dirqama maallaqa qofaa bichaadhaan nama gargaaru miti.
bakka isheen jirtuyyuu soqanii arganiitiyyuu biyya isheetti akka galtuyyuu gochuun baay'ee guddaadha dhugaa rabbi sababa saniifiyyuu gargaara waaqayyo namaaf kenna siniin jechuu jaaladha ani baay'ee garaana nyaatte miicayyoo qacallee daa'imti akkana jirtu hojjedhee of jijjiira hojjedhee maatii iyya jijjiira jettee biyya isheetii baate biyya hambaa keessatti lubbuun ishii yoo ba'u warri ishii hin galteen talli keenya jedhanii ishii eegu ishiin garuu biyya hambaa keessatti lubbuu ishii sareen ishii nyaatte dhugaa waaqayyo lubbuu ishii amaaru akka maatii ishii bira nagaan baatetti immoo lubbuun ishii sila dhabameef immoo waaqayyomtu immoo reeffa ishii nagaan biyya ishiitti deebise akka haadhaaf abbaan ishii boo'anii fi awwaallatan waaqayyo immoo akka ishiin biyyatti galtu ishii haa gargaaru maaliif bakka itti awwaallamte sanuyyuu lubbuu ijaan illee ishee jiraallee ishiillee arguu baatan bakka isheen itti awwaallamte sanuu deemanii boo'uu fi danda'u garuu immoo yoo ishiin biyya hambaa keessatti hafte warrumti ishiitiyyuu maalitti boo'u waan itti boo'anii jiru jechuudha boolla duwwaatti boochaa garee fige biyya hambaatitti hafe sababa saniifiyyuu ummata Oromoo buleettii keenya kan gargaaraa itti warri Dubaay keessa jirtan itti warri maalummaa biyyaa keessa beektan obboleettii keenya akka ishiin biyya ishiitti galtee warri ishii reeffa ishii fudhatanii awwaallatan gargaaraa rabbi irraa hundi keenyaa hin arganna akkasuma immoo sagalee ta'aa fi obboleewwan keenya siniin jechuu jaaladha akkasuma immoo viidiyoo kiyya sumarratti dhaaba dhuga baay'ee ulfaataadha hundi keessan ol bira dhaabbadhaa ummata Oromoo ijoollee Oromoo biyya hambaa keessatti dhumaa jirti ijoollee Oromoo biyya hambaa keessatti lubbuun isaanii darbaa jira ani hin beeku baay'ee ulfaataa ta'ee jira waaqayyo bichaan ga'e jedhee araara biyya keenyaafis buuse ijoollee keenya buleewwan keenya biyya hambaa keessa dhufanii lubbuu isaanii dhabaa jiranis waaqayyo lubbuu isaanii amaaru ga'e jedhee immoo biyya keenyaafis araara nuuf haa buusu siniin jechuu jaaladha akkasuma ga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii siniif haa ta'u akkasuma immoo Oromoo obboleettii keenya kana sagalee ta'aa fi dhuga baay'ee ulfaataadha haadha ishii garaa gadaamisa garaa haadha saniif jedhaatu sagalee ta'aa fi siniin jechuu jaaladha akkasuma aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja nagaan naaf tura